Ashama harka fuuni akkam jirtu hordoftoota YouTube kennatu nagaa keessanii ani nagaa kodha galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u isin akka nagaa tan abdii guutuun qaba. Egaati har'allee viidiyoo haaraa qabadhee dhufeetiin jira. So gara viidiyoo haaraa kiyyaatti hin darbinii warroonni haarawaa gara YouTube channel kiyyaatti dhuftanii anaa dhufuu baga nagaa dhuftanii nooraa jedhan sinsimadheetiin hin jira. Akkasuma warroonni osoo subscribe godhin viidiyoo kee ilaalaa jirtan immoo subscribe gochuudhaan akkana jajjabeessan abdiin isinirraa qaba. Egaati viidiyoo nan qabadhee dhufee hedduun kan keessaan rifeensi keenya ni caccaba akkasuma ni buqqaa akkasuma mooyyuu ni jajjabaataa warroota jettanii gaafii na gaafatan jechuudha koomentii jalatti. Egaati gara viidiyoo haaraa qabadhee dhufeetti maal fayyadamni akka rifeensa keenya laaffisu akkasuma mooyyuu akka hin caccabne akka goonuudha jechuudha. Egaati maaltu nu barbaachisa kan jedhu puuphaa tokkoo fi isbaadii jechuudha. Isbaadii yookiin mooyyuu urgoo jedhama natti fakkaata afaan keenyaan isbaadiidha. Ni beektan jedhee yaada warroonni biyya arabaa keessa jirtan hundumti keessanii isbaadii namni hin beekne hin jiru. Egaati isbaadii fi puuphaa fayyadamne rifeensi keenya akka nu lasallasu akkasuma mooyyuu halluu bareedaa akka qabaatu akka hin caccabne nu fayyada jechuudha. Egaati puuphaa kan keenya ani puuphaa tokko qofaan fayyada. Egaati sani gara puuphaa sobaa isa baatanii bareedaadha puuphaan tokko nuuf gaadha jechuudha. Puuphaa tokkoo fi isbaadii qopheeffanne haala kanaan erga waliin rukunnee booda gara puuphaa cabsini sanatti ni dabalanna jechuudha. Egaati akkuma argitan isbaadiidha hundi keessan iyyuu ni beektan jedhee yaada. Urgoo yookiin immoo urgooti jedhama natti fakkaata afaan ingiliffaatanii. Egaati isbaadii tokkichi isin ga'uu danda'an immoo rifeensi kiyya baay'ee waan ta'eef isbaadii tokkoo fi walakkaan fayyadama. Egaati tokkotti godhan jira inni kun immoo walakkaadha jechuudha. Egaati walakkaa isaa qofaan fayyadama. Isin immoo haga rifeensa keessanii baay'ina rifeensa keessanii isintu beeka waan ta'eef yookiin tokko isin ga'uu danda'a yookiin gimmaayini isin ga'uu danda'a haga rifeensa keessaniitiin jechuudha. Egaati isbaadii tokkoo fi maankaa sadiitti godhan jira jechuudhaani. Egaa kana booda waliin dhoofna jechuudha. Sirriitti waliin dha'uudha qabaannaa puuphaa fi akkasuma isbaadiin sirriitti akka wal fudhatanii erga waliin dhoofnee booda akkasuma zayituunii yookiin immoo kokonaat ooyilii yookiin zayitiin rifeensi keessanii fayyadamtan yoo qabaattanii haala kanaatti dabaltanii waliin rukutuu dandeessu jechuudha. Isa lammataa immoo akka puuphaan foolii qaban beektanii fooliin kun immoo akka fooliin isaa kun hin baaneef loomii cuunfaa loomii osoo itti fayyadamtanii bareedaadha jechuudha. Cuunfaa loomii gimmaasha osoo hin taane nuusa loomii jechuudha. Nuusa loomiitti osoo itti cuuffitanii bareedaa ta'a. Maaliif puuphaan xiqqoo foolii qaba nama jibbisiisa jechuudha fooliin isaa. Egaati zayituun warroon qabdan naxxanii fayyadamuu dandeessanii ani rifeensa koo jalqaba dibadhee waan jiruuf fayyadamuun nan barbaachisu waan ta'eedhaaf warroonni qabdan garuu yoo itti guutanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Baay'ee rifeensi keessan akka lallaafisuu fi akkasuma rifeensi iddoo yeroo baay'ee kan caccabuuf sababa goggoguuf jechuudha. Rifeensa goggogaa sababa ta'eef sababa rifeensi keenya lasneedhaaf rifeensi kan caccabu jechuudha. Kanaaf immoo puuphaa akkasumas baadiyyaa rifeensi keenya akka wazii godhatu ta'a jechuudha. Rifeensi keenya akka hin goggogne akkasuma akka nuuf lallaafu dhaabnu gargaara jechuudha. Kanaaf isbaadii fi loomii osoo torban keessatti yeroo tokko yeroo rifeensi keessan miiccitan osoo itti fayyadamtanii rifeensi kan keessan goggogee haala saniin rakkisu jechuudha. Goggogee too isin jaraan caccabu akkasuma immoo saffisaan rifeensi keenya yoo lallaafaa ta'e rifeensi keenya saffisaan akka nuuf marguudhaaf nu gargaara jechuudha. Egaati isbaadii keenya haala kanaan qopheeffannee xumurreetiin hin jirra. Isbaadii keenya xumurree booda immoo gara dibachuutti deemna jechuudha. Argaa jirtanii xumureen jira. Egaati dibachuudhaaf beestaalii akkasii tokko nu barbaachisa jechuudha. Beestaalii akka isbaadii yookiin immoo puuphaan qaama keenya irratti gadi hin bubbuune haala kanaan beestaalii godhachuu qabdan jedhanii yaadaan isin godhachuu baattanillee inni akka fedha keessanitti jechuudha. Rifeensa puuphaan akka qaama keessan uffata keessan hin balleessinaadhaaf jechuudha. Egaati rifeensi kan koo dura dhaamee jira addaan hiikaan haala kanaan itti diba jechuudha. Rifeensi baay'ee waan ta'eef erga tokko yoo ni kennu wanta addaan fuudhinaaf hin mijanne haala kanaan rifeensa furrisee ergan booda haala kanaan hiikee filaa itti dibuudhaan walumaa nagaa viidiyoo xumura viidiyoo kiyyaatti akka ilaaltan abdiin isinirraa qaba. Egaati fileen jira isa kana jechuudha argitanii.
erga fillee booda immoo akkasumatti dibuu osoo hin taane addaan qoonnee itti dibuudha qabaanna jechuudha. Maaliif guutuu rifeensa keenya akka wal nuuf ga'uudhaaf addaan qoonnee itti dibuu qabna. Yeroo dibanni immoo sirriitti maasaaj gochuu qabna keessa rifeensa keenya sirriitti maasaaj yoo goone malee hedduu waliin ga'u jechuudha. Gara keessatti waliin ga'u waan ta'eef kanaaf rifeensa keessan addaan saaqaa dijjuu isaa keessatti dibaa haala saniin maasaaj gochaa too dibadhaan siniin jedha. Keessatti qarqara isaa jechuudha kan caccabu caafii isaatti dibaa keessa isaatti haala kanaan addaan sassaaquudhaan waliin geessanii dibuu qabdu jechuudha. Sana booda filaa baay'ee babal'aa ta'een osoo filattanii bareedaadha. Maaliif rifeensa keenya hundumaa akka wal ga'uudhaaf nu gargaara jechuudha. Erga dibnee booda haala kanaan osoo filtanii egaa rifeensa keenyan akka sirriitti wal fudhatu waan taasisuuf filaa babal'aa yoo qabaattan filaan sinin jedha. Isa kana dibadhee xumureen jira. Egaa garatti aanutti dabarraa. Isa kanatu hafee isa kana saalama saniin filuudhaan addaan qoqqooduudhaan akka saalama saniitti dibamna jechuudha. Hunduma rifeensa keenya akka wal nuuf ga'uu fi egaati rifeensa keessa yeroo filtan haala kanaan qabaa akkasiin jalaan buqqaanitti filaan sin jedha. Humna yoo harkisne rifeensi keenya ni buqqaa waan ta'eef qaba harka keenyaan qabaasuuf illee bareedadha jechuudha. Waroonni rifeensi keessan daran buqqa'u haala kanaan jala isaatti deebi'uudhaan akkasuma maasaaj gochuudhaan akka guutuudhuma rifeensa keenyaan wal ga'utti dibachuu qabna jechuudha. Yeroo dibannu maaliif keessa isaatti hin seenu. Waroonni rifeensa haphii qabdan immoo isinii haala salphaadhaan dibachuu dandeessanii. Waroonni rifeensaa keessan baay'ee ta'e garuu haala kanaan addaan qoodanii osoo filattanii bareedaadha. Egaati dibadhee fixuu gaheetan jira kana qofatu naaf amma. haala kanaan dibee fixeen jira. Egaa fixnee booda hunda isaatiiyyuu bakka tokkotti qabne maasaaj gochuu keessa isaatitti sirriitti akka wal ga'u jechuudha. Akkasuma caafii isaatitti dibuudhaan gati akkuma argitan sibaadii tokkoof walakkaa ture fixeen jira jechuudha. Sana qofatu hafe hunduma caalaayyuu caafii isaatiif keessa isaa buqqee mataa kan keessanitti osoo godhattanii baay'ee bareedaadha. Ergaa dibannee xumurree booda haala kanaan bistaaldhaan hiina jechuudha. Guutumaan guutuutti fooniin isaa akka hin baaneef yookiin immoo rifeensi keenyatti akka sirriitti rifeensa ukkaamame isbaadii fi akkasuma wantoonni dibanne suni akka rifeensa keenya wal fudhatu haala kanaan osoo ukkaamsine rifeensa keenya sa'aatii ani garuu gama kiyyaan sa'a tokkoof walakkaa illee firan tursiisa, sa'a tokko illee firan tursiisa jechuudha. Haaluman ittiin hojii fixadhee shaaworii seenuuf naan mijateettini dhiqadha jechuudha. Haala argitan kana shaashii keenya hidhanne sanaan booda wanta barbaanne hojjenne yeroo hojii keenya xumurretti sa'a tokko yookiin turtii sa'a lama booda dhiqannaa jechuudha. Akkuma argitan rifeensi kiyya dhiqadhee deebi'eetiin jira. Erga dhiqadhee booda kana fakkaata akkuma argitanidha jechuudha. Baay'ee bareeda, baay'ee lasallasaa, hedduu namatti tola, nama hin dhibu filachuudhaaf akkasuma immoo rifeensa baay'ee dassanatti jedha jechuudha. Yoo argitan hundumti keessan iyyuu dibattan akka argitan abdiin isinirraa qaba. Egaati rifeensi keenya akka saffisaan nuuf dheeratu akkasuma rifeensa bareedaa qabaachuudhaaf akka ciccitee nu jalaa hin banne akkasuma akka hin bubuqqaane haala kanaan rifeensa keenya mana keenya keessatti kunuunfachuu qabna jechuudha. Egaati viidiyoon kiyyaa qabadhe isiniif dhiyaadharraaf kanuma fakkaata. Yoo gaafii qabaattan koomentii jalanaa kaa'u. Yoo isinitti tole immoo viidiyoo kiyya sheer gochuudhaan akkasuma laayik gochuudhaan akka na gargaartan abdiin isinirraa qaba. Egaati wanta hanga ammaan gaafin ta'e yoo jiraate
gaafadhaan sinin jedha iddoon gongoretti immoo ijoollee Oromoo dhiifama sinin jedha egaati warroon subscribe irra deebuudhaan subscribe gochuudhaan akkana wajjin akka maatii kootaatan abdiin isinirraa qabaa turtiin keessan turtii gaarii naaf haa ta'u haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti tura.